Fozia jettu saniif kiyyaa nama arrabsaa turan na dhaga'i. Kanarratti ammoo yoo akkas ta'e rakkoon qabu no problem namuyyuu abbaan danda'e abbaan danda'e nama ofirraa dhorgu dhugaa dubbachuuf ammoo wanni ammoo akkanatti aartee atillee nama kijiba dhaga'i nama kijiba isaati jecha kijiba isaatiin dachii dheereffatu jecha dhuftee yookaan nama walafoo dhaabatu barbaadu dhugaanatti fakkaatu gaafa kana mube si jaaladhaa si kabajaanii garuu wanni kun sirrii miti dhugaa dubbachuuf urga guyyaa sadiiti uummata siqqoo mandoo jedhee arrabsaa ture mucaan kun wanni uummanni siqqoo mandoo godhe yoo jiraate giifti makennuu fi dabalu afarsoo dhaggeeffadhu wanni kun dhimma siqqoo mandoodhaan wal ilaallatu miti namoonni na arrabsan ila mube namni har'a badaa godhaa jiran dhaga'i tokkoffaa irra namni har'a badaa godhaa jiran ijoollee siqqoo mandooti na amani wallaahi jarri takkaffaa mucaan seenee ture fooziyaan si arrabsuu turte dhugaa yoo dubbanne akka ijoollee wallootitti abbaa barbaade dhaga'i achi jala ture guyyaa sana achi jala ture ka haqa jirtuu dubbanna dhaga'i haqa jirtuu dubbanna achi jala ture fooziyaan sun jalqaba dhuftee waa'ee kee dubbatu turte waa'ee uummata gargaarsa uummata walloo san irratti itti taree inni dubbatu ture taraa haasa'uu turan leenco turi taraa haasa'uu turan taraa bakka haasan san bakka ijoolleen si komandoo haasoite san irraa waraabbate lammaffaa irratti ammootu gargaarsa ijoollee walloo san illee yoo ta'e namni qixxee ijoollee arsii gargaareen jiru dhugaa yoo dubbanne jechuudha kaaka mollaayiti fa'a waantiyyaa fa'a qeerroo fa'a namni qixxee isaanii gargaareen jiru maa kijiba ganna hitan maa fakkeessitan maa fakkeessaa jaalattan maa kijibdan ani barbaadu bakkana kana dhugaa yoo dubbanne dhaga'i akka ijoollee si komandootitti waantiyyaan nama waa meeqa kennaa ture yeroo sanitti yuunifaristii meeqa gadhiisaa turte nama waa fakkeessan namni akka ijoollee si komandoo gargaareen jiru dhaggeeffadhu ifaani baatti ta'e malee innis jedhe miti innis waan jedhe hin dubbanna kunoo kottuu kiingama jedhamtu. Filiis Mubaarak yeroo tokko ana ammoo asirra wanti jechuu barbaadu maali Mubaarak diina keetiif firkaan kee adda baaftee hin beektu ati uummata waa hojjetaattuu fi namoonni si waliin jiraataa si hojjetaara King Ahmed jechuun hattuudha nam tokkofa maqas balleessaa ruusa. Komentii wallahi wala barbaade fageessaa jira malee walitti gayyaadha eenyu walitti wannan barbaade yumaali beektu dhaggeeffadha wannan barbaade Kingaa Madiinis haa ta'u akka Oromootti ilma Oromootatti safarso ilma Oromootatti ta'isha an abalu Harargee Jimmaa jedhan jiru Oromoo haka kiyya na baasaa jedhaa jira. Gaaffiin koo gaaffii sirriitti amma haka kiyya na baasaa kunoo sinumti kunoo afarsoon kunoo ati leencoo kunoo jeneraal kunoo osmiyyeen kunoo siifan sirii galee akka kutaa hundaatti ol gala haka kiyya na baasaa awwannani haa ta'e hin jiru geessanii hattuu naan jedhani maqaa kiyya yeroo hundaa na kaasanii haka kiyya na baasaa akka walii galaatti malee ila kan ke lafa jira Mubaarak ummata Oromoo qofaa miti sabni biraallee haqa kan ke ni beeka lafa jira haqni kan ke garuu asuma keessa taa'anii amma dheengadda guyyaa jaarsummaa ijoollee waan hin taane keessa gallee dubbannu sani asuma keessa gurbaan ammaan jedhu kun achi baasee shamarranii jaarsa tokko chaachu kuwwan mulu hattu nuun jedhaa ture isaan beennu ina hattu akka dhayaasin isa godhaaru san ila leenco wanna ati jetteef dhaga'i jaarsummaa itti deebita leenco bakka kana wanni na aarse jira maalirraa aarte yoo naan jette takkaffaa ijoolleen siqqoo mandoo wanni Mubaarakiin hattuu jedhaniif ganda isaanii gargaare moo yookaan saba isaanii wayii gargaare achi seenanii Mubaarak musammaa mallaqa kana milishuu jecha jedhanii ijoollee bateenna gastii ijoollee teenna keessa seenee waan barbaade haasa'ee mucattiin Fooziyaa jedhamtu sunillee seentee waan barbaade haasoytee bakka taratara haasaan sanitti bakka ijoollee siqqoo mandoo dubbattu sanitti waraabbatee fidaadha Mubaarakiin wal afoo dhaabu kun jechuudha. Wallahi dhuguma siin jedha takkaffaa Kingi Ahmad Amaara irraa dhalatee Oromoo irraa dhalatee namni isa beeku hin jiru akka ijoollee walloo bakka hin bu'u garuu inni akka ijoollee walloo arrabsan nu gochaa jira akka ijoollee walloo arrabsan deebi'ee ammootu lammaffaa irratti ijoollee siqqoo mandootiif Mubaarakiin wal afaan kaayuu deema akkanatti dhugaadha kun dhugaa jirtu rilaayitii lafa jiru. amma rakkoo deengata dhaqee mee fakkeenyaaf Mubaarak dhugaa yoo dubbanne iluun si hamata iluu arrabsaa ture iluu nama meeqaaf
Oromoo xiqqaa guddaa hin jenne irra deemee jaarsummaa laalaa fi ture. Wannummaa mana sana hamachuu hin danda'u. Wallahi si hamachuu hin dandeettu. Wallahi baatii meeqa giiftii si kennaa suuraa turte mollaa Mubaarak. kaasii Baatii meeqa si jala turte. Hoggaa qabeenya Mollaayi wal beekanii giiftii si kennaa turte. Isii fa'aa arrabsaa ture dhugaa yoo dubbanne. Maa wal sobna. Maa waliif fakkeessinee waan hin taane dubbanna yaaki. Inni namaa wal si nyaachuu gabaabsee waan takka dubbachuu barbaadatu. Har'aa waan takka Mubaarak dhageeffatallee turre. Nuti osteenne anaa fi mataan kiyya anaa fi Kingi Ahmad achi keessatti dhufteerta yeroo ati dhuftu waliin buunetiin turre afarsalleen dhufee booda Kingi Ahmadin arrabsee ture sababa keetirratti waan kun guutuu kata'e sii galee Mubaarak yoo kahatu taate Mubaarak mallaqa kana waa'ee hannaa kan haasa'isa kan si arrabsellee isa sii galee dhufee waan kanallee kan kaase isa. Mubaarak ayyee inni barbaadaa jiru kana kan eenyu Mubaarak laal shirri kun jiru gaafsa mucaan suni waan san dalagamaatiin ture ati bakka san dhufteeti. Ragaan qabatamaa kan jiru kan dubbiin kun gartee gaafsan si arrabsanii jira maan dhaga'inati maa gaafsan sittin ergin maa gaafsan gadi hin baasin amma deemee ajandaa biraatiin walitti makee karaa biraatiin dhufee karaa saniin tasaakka'uu dinnaanii fidee uummata kanaa walitti si buusuu deema handugaan sin jedha Mubaarak gurbaan kun akka dheengaddaati ijoollee wallootti illee himneetiin turre qabadhaa nama kanaa jenne jirre siikoo mandoon arrabsaa ture ijoollee siikoo mandoo arrabsaa ture giiftii argaaf kennan giiftii akkasiif kennan akka barbaade kennuu danda'a mallaqa ofii kenne waan ta'eef namni jechuudha si galee kanaafuu waan kana qabadhaa jenneen itti himneetiin turre har'a dhufeetiin immoo gama saniin namni deebisuuf dhabamee iyyee guyyaa sadi jennaan fidee uummata kanaa walitti si buusaa jira. Kanaafuu galatoom Usme ani miidiyaa kana irratti dhaggeeffadhu Usme mee amma Mubaarak waliin dubbii dheengada dubbii wayii qabnee dubbanne deebi'eetti achi garagalee shamarran walii qabeeti waa inni jedhaa ture Mubaarak hin dhageenye dhagaa ture jala taa'ee dhokadhee caqasaa ture jaarsota tokko achi kun waan muduu hattuu jedhe hattuu walii qabdee jaarsummaa qara waamatta jedhee King Ahmedii kun dubbataa ture. An ammoo ka'ee miidiyaa irratti nama arrabsuu hin jaaladhu ani baalage kan nama arrabsu miidiyaa gubbaatti nama arrabsuu hin barbaachisu garuu as deebaa amma badii ila eenyoo kiyya taankii galatoomi kaleessa maal jechaa ture beeka Mubaarak dhugaa yoo dubbanne ijoolleen si koomandoo jedhe anjawaarii lafa kaayatee anjawaarii yoo mana xumudhuudhuma deemu ila magawaarii koomandoo na seetii Kinga maduma ka maqaa kee nyaate maqaa kee balleessee jettan galatooma wannaa isaa miidiyaa irratti haasa'an Kinga mad ragaa kee deeffadhu Mubaarak dhageeffadhu Mubaarak ani ammuma tana mana isaa seenee sitti himee jira ila namichi kun sagalee isaa dhiiseetiin ifiiwwan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waa Kinga mad waalaikum salaam wa rahmatullahi Kinga mad akka baasu qabatee yeroo hundi Miti gochi sisini. Nuti qabata. Kinga mana nuti qabata. Taishan. Dabareen dubbadhu taisha. Dhageeffadhu Mubaarak an ammuma tana mana isaatiin seenee sitti himee jira. Namichi kun dhuguma si hima. Ajandaa kan fidee walitti dira. Ifi isaati jecha takka kaasee irraa baheetiin ka isaa hin waraabu. Amma fakkeenyaaf nuti akkana guruppiidhaan haasaa jirra as keessa teennee jechuudha. Ani jecha takka hin kaasaa kiyya hin waraabu. Ka Mubaarak bichaa waraaba. Sigalee kana mee inni wanta inni haasa'e dhumarraa hanga gaafasii Maarqos ni jira haadhi faaxee nama baay'ee jira guyyaa san si galee innummaan jecha kana kakaase hunda saniyyuu fideetiin nu haa dhageessisu ka isaallee marrajaa inni awwalarraa inni akkana toduu salu kana dhuguma sini hima si galee namicha kana amantanii amantee jala deemtee jechuudha maa dubbiin dubbii amanuuti oromoota keessa deemta ishaa oromoo keessaa tokkosii Sitan kennate generator kennate ummata oromoo hundatan kennate inde mollaayi kana mantuine ka wanni takka mantuine nama gad deebisee suura hadda yuu mana saala buuko mollaayi iluufi sumayyaa gad deebisee arraf taasii kennan didi ganna darban challe seen taa'e sagalee baaseetiin ummati as keessa jira ka inni irraa haasa'e hundaanu haa dhageessisu yoo hin ta'ini amma booda yabbilooti dhuguma isin himaa namicha kana amantanii jala hin deemina yeroo Kinga marrakaa kee deeffadhu Kinga madee ati naasofne gaafa sana nama sagalee ala baaxila dhageessiftu sagalee jiipaa onna dhageessiftu atoo maal jette gaafa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu akkam jirtan ummata keenya ani haasaa fardiin haasa'uu dhufe namootuma akkana caacuta zimbaluu wiccitu duun taane akka dhiiraata haasofna yoo ta'e okay garuu chaasiin yookaan dabaree yoo jiraate natimaa yookaan immoo abbamti fedhe yoo dabaree namarra haasa'u ta'e dabaree sii kennineef achi dubbadhu siin jenne dubbadhu sana booddee namaa galatoomii
tokkoffaa irratti maaliif viidiyoo waraabdee kannaan jettu yoo ka jiraatu tahe viidiyoo akka isaan gantuun beekaa marsaa lammaffaadha waan kun kan na mudate akka uummanni kun nagan waan beekuuf viidiyoo waraabadhe tokko. Gaafa duraan waggaa darbe wal dadhabne san maal jettee turaatte ragaa waraabadhaa bakka geessanitti yaalumaan Oromoon jenneeti jette mon jenna. Jedheera. Jetteetta mon jenna. Amma waraabamaadha kuni. Okay. Beekaa waraabadhe ammas qabadhaa bakka kanatti waa jedhe. Dhimma dhuunfaatii fi dhimma Mubaarak maaltu walitti qabe fakkeenyaan amma ajandaan kiyya waa'ee mollaayitti kaasan waa'ee binaaminii kaasan ka dhuunfaa kiyyaati moo kan hawaasaati anarraa dubbataa jira moo hawaasa waa'ee arsii guutuu walitti qabe waa'ee walitti qabee hayyoota Oromoo waa'ee xiqqeesse tokko inni tokkoffaan gastii san akka nama tokkotti naaf eerrame kunoo Mubaarak Marqos ni jira an viidiyoo jalqabarraa ka'ee waraabbachaa ture abbaan feetana jaalatti na jibbite idoon kee rabaawati isaan irraan kaayyanne. Garuu wanti haasawwamaa turaate waan fuula Mubaarakeetti namni danda'ee haasawuu hin dandeenyedha. Wanti haasawamaa ture. Erga akkasitti erga komiirraa qabaatanii si erga telegiraamaan banuu dandeessa. Kan gurbayyoo sanaa jechuudha. Tokko. Kan gurbayyoo miti. Erga ofii dabalummaa. Yookaan bani. Yookaan bani biraa. Sagalee dhagahuu qabna irraa mummuutti hin jiru. Gasteera taa'amee sagaleen nama saniin dhaga'amu. Sagaleen nama saniin dhaga'amu. Ani wanti hin jedhe kunoo warri ragaa booda dandeessanii hin jirtani an kan hin jedhe gargaarsi walloo kun torbee tokko haa deemu jennee walii galle. Bakkinaan jira dhageeffadhu. Waa'ee gaafa giiftii mana walloo mibira qabu eenyu jedhu kiyyaa san qeeqne mana kiyyaa irratti Mubaarak dhuftee taatue mana mubee qofarratti hayyamame dhageeffadha. Gargaarsa kana immoo yoo ta'e hamma mana maayikii hamma mana aslii hamma mana raacheetti deema hamma mana abbaa abdiyootti illee mijate jedhame gaafa san mana Marqoositti haasonnee torbee tokko deema jennee turaanne torbee guyyaa sadii mana Mubaarak keessatti gaggeeffamee dhaabbate uummata walloo kana osoo qawweenis nurra achituu dhabaatee akka kanatti fuferaate akkamtu mala isa jedhu tokkoon gaafii hawaasa bal'inaan kaase jechuun just nama tokko irratti taargeetiin godhan gaafii akkasiisan kaase immoo jedhuma maal fidanii maallaqa giiftii maallaqni uummata walloo keessa jiru gubata tiktookiinii jedha shoof rabbi sin agarsiisa waa'ee kanaallee hin hordofu. Mubaarak hin beekta gargaarsa mucayyoo kan dhukkubsa teesse. Video ilaalan argine. Raamiyaan bilookii golgootee turre. Kunuun eefa bilookii as kaase erge. Eenyu jedhee sagalee guutuun barbaadan yookiin bani ofirraa. Namni bubbisan duratti kaase eenyudha gaafa. Ahmed ati maaliif Lala Taayishaa dhaga'i. Ila bakka sanaan si amansiisa. Jala ture. Amma siyaasaan Mubaarak qabatee kan dhufe taktaakiin gubateedhaan dhufe waa'ee uummata walloo gargaarsa sana. Namni kaasee isaa booda jalqabatti dhugaa dubban. Tor hayya sagaletti bana hayya. Mubaarak qabatee isin jala turre. Anu seenes si arrabseen baye ati nama akkamiidha Mubaarakiin geettaa jedhee ijoolleen teessan nama meeqa si arrabsee baye dhugaa yoo dubban. Mubaarak arrabsuun mirgaan qabala. Hayya okay gaafii gabaabaa barbaadanii miti gaafii gabaabaa siniif muru gaafii gabaabaa hayya Mubaarak arrabsee hamadheen jira yoo ta'e akka dhiiraattiin bakka sani ta'e eessa buqaa sanii dhaqarree isaa sun. Ilmaan haadha nyaattu eessa dhaqxee gaafa san miti isheen ta'e lafa isheen ta'e akka dhiiraatti Mubaarak eegu. Meemee ragaa kee baladhu eenyoo jannicha kaase. Jechuun gaa erga dubbii ilaa Mubaarak erga dubbii garaa gabaabaa barbaadanii ani si eegamu sineen achi keessatti maa baqatanii yaa'an maa hantuuta buqqee isheen taarre tokko. Dhaggeeffadhu situ kaase jedhanii fuloota ishaan dubbatee kee situ gaafa sana kaasee jedhanii. Ani hin kaafne ilaa waa'ee gargaarsaa obboleessa kiyya waa'ee giiftii ka ilaa waa'ee giiftii faadii faatee maal jette giiftiin mana Mubaarakii muraa jette laa mana Mubaarakii galaa jette ani achirratti Mubaarak nu hayyameeraan jedhe waan mana keessa galu hunda saadhaadha tokko waa erga haasaa isa ragaan qabne erga haasoo taate jechuun fakkeenyaaf isaa viidiyoo hin qabne jechuudha ani Mubaarak faayidaatti argataa jira tokkoffaa irratti manni saadhaa ol ka'aa jette laali giiftii gurguddaan itti kenname. Erga akkas ta'e isin dubbin hinaaffaadha akka taateen akka isaan aggaanii dhufe bakka tan biyya waan ta'eef viidiyoo waraabuu eegale ergisanii as jechuudha. Yoommoo sana duratti Kiingii Ahmad akkana jedheera yoo kan jedhamu tokko yoo taate wallaahi ilaali kan koma dhaddee. Eenyu gaafa sana dubbii kana kaase gadi. Qoyyaa. Ila
Gaaffii uummataati. Dubbii kun Maarqos keessa jira gaafachuu dandeessan gaafsan. Dubbii kan irratti hin dhugeen. Eenyunni dubbicha gaafa Ila Yaasintu kaase. Yaasin maal jedhe? Na dhageeffadhaa gahayyee na dhageeffadhaa. Yaasintu kaase. Yaasin maal jedhe? Mubaarak Musammaa silxeedha. Mubaarak Musammaa Oromoo keessaa ba'uu qabaa. Aslii bakka buufatuu qabnaa jedhe. Tokko bakka dubbiin itti kaate. Yookaan maayikii bakka buufatuu qabnaa jedhan gargaarsa irratti. Hayyee. Erga isaa fayyadanii dubbii Yaasin biyya abbootolikaadha waan ta'eef kan raasuun barbaanneef malee inni silxeedha. Gaaffiillee nu gaafate jechuudha. Gaaffiin hin taane tokko nu gaafate jechuudha. Waa'ee gandummaa waa'ee minaaminashinii na gaafate jechuudha. Isaan achuma dubbii isaa akkuma zibaalaa dhiifnee bakka dubbiin ijoon kaate warra haasofne hoo. San dhiisaa hoo san. Ahimad dhageeffadhu ammallee istiin dhaabdeen jirtu ati. Garuu akka nama uumu waaqatu beeka. Mubaarak yoo taate waaqatu shuume malee namaa miti. Sitti maani. Waliin dorgomta Mubaarakin. Garuu ammoo achi deemi gaafa dhugaa isa san ila isin kun ila isin tokko faarratti isin maaltu si waame isin maal ila jifaar dhageeffadha nama naa waamta isinitti mala haadha faata naa waama dhageeffadha haadha faata naa waama jifaar naa waama Faati hattuudha Oromoo waliin dhayaati faatee maal si bira gooti wasa kanaal diinak ajaa'aa hudduu ajaa'aa haati faatee maal si bira gooti naal jiisak Abbo maal si Mubaarak bira gooti haati faatee wasa galee osoo re'ee ajaa'aa hudduu ajaa'aa Namichi nama waliin ta'uu deema. Abu Hundumti kennaa wal beene waan ta'eef Amara wasaka diqaalaa eegee ajaaja wasaka nama walitti jiraatu haati mas bira watu udaani si jeeti udaani si waliin haasa'u maadha baay'ee kabaja qabaatu kabaja qabaatu yeroo hedduu si oomsine yaati gadi naqeetti Hudduudhaan keessa gadi fokkataa ilma Agoora tasisale ila wala hunda keessa na tasisale maal fiddan na tasisale hudduutti dheessa salani man haadha nyaatu ijibdu ulla